gatiin imimmaan keenyaati akkasuma hin haftu lafatti guyyaa fi eeggattee dhufti wanni hin teene fakkaattu hin taati humna jabeenni kan Yesuusiiti waaqni kenna waaqa saaraati. Gateenu lakkisu lafatti guyyaa tokko dhufee nu kaasa kutee gaararratti ol nu baasa karaa kennan hundeeffisanii gammadaanii nu qonnisiisa. Waaqni kenna waaqa saaraati. Gateenu lakkisu lafatti guyyaa tokko dhufee nu kaasa kutee gaararratti ol nu baasa karaa kennan hundeeffisanii gammadaanii nu qonnisiisa. Haleluuyaa waaqi maqaan isaa haa eebbifamu gooftaan maqaan isaa ol haa jedhuuti. Waaqi inni waaqa beekumsa isaatiin daangaa hin qabu, dandeettii isaatiin daangaa hin qabu, guddummaa isaatiin daangaa hin qabu. Namni inni nama beekumsa isaatiin daangaa qaba, dandeettii isaatiin daangaa qaba, ilaalcha isaatiin daangaa qaba. Garuu wanti namatti tolu tokko waaqi karaa hundaan daangaa hin qabne sun nama sammuuniif ilaalchisaa dandeettiin isaa daangeffame kanaaf karaa adda addaatiin maqaa adda addaatiin ifi ibseera ifi mul'iseera. Waaqi haga dandeettiif beekumsa keenyaatti akka eenyummaa isaa hubannu fedhe akka eenyummaa isaa beennu fedhe. Haleluuyaa kitaaba qulqulluu keenya keessatti waaqi maqaa adda addaatiin ibsameera. Waaqi maqaa adda addaatiin ifi ibseera. Inni nuu ifi ibseera, namootni isa waamaneeran. Maqaan isaa immoo eenyummaa isaa ibsa. Maqaan isaa eenyummaa waaqaa ibsa, eenyummaa isaa ibsa. Fakkeenyaaf nama ganama dhalateen bariiso yookaan bariitee yookaan boruu yookaan ganamee akkuma jedhan, nama halkan hoxxeessa dhalateen hoxxeessa yookaan hoxxee akkuma jedhan, nama guyyaa dhalateen guyyee yookaan guyyaat yookaan guyyoo akkuma jedhan, nama galgala dhalateen galgaloo yookaan galgalee yookaan galgaloo akkuma jedhan, nama guyyaa ayyaanaa dhalateen ayyaanaa yookaan ayyaantuu akkuma jedhan, nama yeroo roobaa dhalateen roobaa yookaan roobduu akkuma jedhanii maqaa waaman kaan. Maqaan kun haalaaf yeroo isaan itti dhalatan san ibsa. Garuu eenyummaa isaanii ibsuu yookaan ibsuu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko maqaan isaa eebbisaa jedhamee abaaraa ta'uu danda'a. Nama abaaraa deemu ta'uu danda'a. Maqaan garuu maani eebbisa akkas ta'uu danda'a. Arjaa jedhamee donna ta'uu danda'a. Gammadaa jedhamee nama gadda keessa jiraatu ta'uu danda'a. Gara waaqaa yoo dhufne garuu maqaan isaa eenyummaa isaa nuuf ibsa. Maqaan waaqaa eenyummaa waaqaa ibsa. Amala isaa nuuf ibsa. Dandeettii waaqaa nuuf ibsa. Ulfina waaqaa nuuf ibsa. Kabaja isaa nuuf ibsa. Guddummaa isaa nuuf ibsa. Haleluuyaa. Maqaan waaqa waaqayyoo kennaa haa eebbifame haa ta'uti. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti jecha waaqaa sagalee waaqayyoo keessatti waaqi karaa adda addaatiin ifi ibseera. Maqaan waaqayyoo adda addaa kitaaba qulqulluu keessatti barreeffameera. Ka eenyummaa waaqaa, ka dandeettii waaqaa, ka amala waaqaa ibsan. Guyyaadhaa ka waliin ilaallu mata duree Eelshaadaay jedhuun waliin ilaalla. Maqaa waaqayyoo keessaa isa tokko Eelshaadaay ka jedhuun waliin ilaalla. Eelshaadaay jechuun God Almighty jedhu afaan Ingiliziitiin. God Almighty kana jechuun afaan keenyaan hiikisaa waaqa waan hundumaa danda'u jechuudha. Waaqa waan cufaa danda'u jechuudha. Eelshaadaay jechuun maqaan isaa ulfaatu. Kitaaba qulqulluu keessatti yeroo 48 ol tuqameera. Eelshaadaay, Eelshaadaay, Eelshaadaay. Yeroo 48 ol tuqameera. Seera Uumamaa yookaan kitaaba Danda'aa boqonnaa isaa 17 lakkoofsa 1 haga 7 yoo dubbisne akkas jedha maqaa Yesuus timmeen dubbisa. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti jedha. Waaqi isa mul'atee an El-Shaadaayiidha. Balleessaa kan hin qabne ita'i. Fuula kiyya dura deddeebi'i. Anillee kakuu kiyya anaa fi si gidduutti hin dhaabaa, hin tolchaa. Haga maleellee hagaa olillee si baay'isaa jedheen waaqi Abrahaamin. Yommus Abrahaam fuula isaatiin lafatti gad gombifamee waaqillee isatti hin dubbatee jedha. Akkas jedheen jedha waaqi Abrahaamin. Kunoo kakuun an siif galu isa kana. Ati abbaa kolbaa baay'ee teeta. Abbaa saba baay'ee teeta. Ammaan achi maqaan keeti
Abrahaam jedhamuun isaa hafee Abrahaam jedhama. Haalelooyaa. Abbaa saba baay'ee, abbaa kolbaa baay'ee si tolcheera jedhee Waaqi. Itti fufee akkas jedheen sanyii keeti hagaa oli fakkansa, sanyii keeti hagaa oli baay'isa, saba guddaa kolbaa guddaa si tolcha. Mootoleen yookaan mootonnis si keessaa si gidduudhaa hin ba'u. Anaaf si gidduutti si'iin duuballee sanyii keeti waliin dhaloota haga dhalootaatti kakuu tiyya bara baraa hin dhaabaa. Anillee si'iif saba keeti hundaaf Waaqa hin ta'aa jedheen. Haalelooyaa. Waaqa hin ta'aa jedheen. Kuni kakuu Waaqi Abrahaamiif kakate. Waaqi dhufee gaaf Abrahaamitti dubbatu an El-Shaadaay jedhee Waaqitti dubbate. Abrahaam yeroo sagalee kana dhaga'u umriin isaa yookaan waggaan isaa 99 ture. Saaraallee yeroo itti ijoollee da'uu yookaan ijoollee godhatuu dandeettu san tarteetti. Akkuma bara kana saayinsiin nutti himu jechuudha. Dubartiin takka umrii waggaa 45 ol ijoollee godhatuu yookaan da'uu hin dhaabachiisti jedha saayinsiin. Uumama waan ta'eef. Saaraan amma dachaa san deemteerti, dulloomteerti. 45 yoo lamaan baay'istan meeqa dhufa? 90 dhufa. Umriin isii amma naannoo waggaa 89 yookaan naannoo waggaa 90 jechuudha. Abrahaam nama waggaa 99tti, Saaraa dubartii waggaa 89tti Waaqi dhufee itti dubbate. An El-Shaadaayiidha jedheen. Haalelooyaa. An El-Shaadaayiidha. Waan hundumaa Waaqa godhuu danda'u jedheen. Uumamni nan daangeessu jedheen. Uumamaayyuu duruu anumatu uume waan ta'eef jedhee itti dubbate. Maqaan Waaqayyo ulfaatu. Waaqi abbaa uumaa hundaati. Abbaa uumaa waan hundaati. Uumamni isaan daangessu, saayinsiin isaan daangessu, seerriif sirni namaa isaan daangessu, ilaalchiif hubannaan namaa isa hin daangessu. Haalelooyaa. Inni maqaan isaa El-Shaadaayiidha. Inni danda'aadha. Haalelooyaa. Haalelooyaa. El-Shaadaayiidha. Danda'aadha. 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 Kophaasaa Samu'eet Waaqayyoodha. Inni Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Inni mootiidha. Mootii nagaadha. Abbaa gaariidha. Haalelooyaa. Pagaariidha Yesus naafe. Pagaariidha. Pagaariidha Yesus naafe. Pagaariidha. Gooftaa gaariidha Yesus naafe. Gooftaa gaariidha. Gooftaa gaariidha Yesusiif. Gooftaa gaariidha. Haalelooyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqi waan hin jirre irratti kakuu gurguddaa Abrahaamiif kenneef. Akkas jedheen tokkoffaa irratti. Saaraan ilma dhiiraa hin deetti jedheen. Haalelooyaa. Saaraan waggaan isii meeqa? 89. Dubartii waggaa 89tiin Abrahaam waggaan isaa 99 jiruun Waaqi dhufee Abrahaamiin akkas jedheen. Saaraan haati manaa teeti ilma dhiiraa hin deetti jedheen. Haalelooyaa. Lammaffaa irratti immoo akkas jedheen. Saba guddaa teeta jedheen. Look. Nama tokko hin qabu, ijoollee nama hin qabneen, nama mucaa tokkoyyuu godhatee hin beenne, nama mucaa tokko daa'ima tokkoyyuu uumatee hin jirreen Waaqi saba guddaa teeta jedheen. Haalelooyaa. Waaqi waa ati harkaa qabdu dhaggeetii mooti kasitti dubbatu. Waa ati harkaan qabne irratti ansi guddisa siin jedha. Haalelooyaa. Sadaffaa irratti Waaqi akkas jedheen Abrahaamiin. Mootonni gurguddoon si keessa si gidduudhaa hin ba'u jedheen. Mootoleen gurguddoon, namoonni beekamoon, namoonni siyaasa hogganan mootoleen gurguddoon si keessa hin ba'u jedheen. Arfaffaa irratti ammas akkas jedheen. Ani Waaqa keetiif kan dhaloota keeti hundaa haga bara baraa hin ta'a jedheeni. Haalelooyaa. 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 Maqaan Waaqa ulfaatu. Waaqa akkasiiti Waaqi keeti. Waaqa akkasiiti Waaqi kiyya. Waaqa akkasiiti Waaqi keenya maqaan isaa ulfaatu. Waaqaaf wanni hin danda'amne ijjumaa hin jiru. Maaf jennaan maqaan isaa El-Shaadaayiidha waan ta'eef. Waaqayyo waan dubbate akka fiixaan baasu akka raawwatu waan beekuuf dursee maqaa isaan lamaanitu hin jijjiirre. Abrahaam kan ture ammaan duuba Abrahaam jedheen. Kana jechuun abbaa saba baay'ee teeta jechuu isaati hiikisa. Sooraa kan turte maqaa isii Saaraa jedheen. Haadha saba baay'ee, intala mootii, intala giiftii jedhamta. Nama kabajaa teeta jedheen. Haalelooyaa. Abrahaam gaafa waggaa 75 Waaqi kakuu galeef. An si eebbisa, saba baay'ee si tolcha, maqaa keetiin guddisa. Ifiif eebbifantee callaa hin hattu saba biraalleef eebbateeta jedhee Waaqi eebba kanaan isa eebbise. Waggaa 25 booda yeroon Waaqaa kan inni itti Abrahaamiif Saaraa itti yaadatu hin ga'e. Garuu dhimmichi Abrahaamiif Saaraaf
liqinfamuu hin dandeenye. Maaf Abrahaamis Saaraanis baay'ee dulloomaniiran. Abrahaam waggaa 100, Saaraan immoo waggaa 90. Waaqi ergamaa ifiitti ergee amma yeroon keessan geera ittiin jedhe. Amma yeroon keessan maal ta'eera? Geera isaaniin jedhe. Namaaf yerichi hin danda'amu. Namaaf dhimmichi hin danda'amu. Saayinsiif dhimmichi hin danda'amu. Maraatuudha. Waaqaaf garuu hin danda'ama. Haalelooyaa. Maaf jennaan inni Eelshaadayiidha waan ta'eef. Haalelooyaa. Seera Uumamaa boqonnaa isaa 21 yookaan kitaaba Danda'aa boqonnaa isaa 21 lakkoofsa 1 irra jalqabdanii yoo laaltan akkas jedha. Waaqi akkuma abdachiisee ture san, akkuma kakuu isaanii galee ture san, akkuma kakuu galeefii ture san Saaraa inni yaadatee jedha. Akkuma dubbatellee isiif hin godhe, isiif hin tolcheefii jedha. Erga Abrahaam dulloomee yeroo itti Waaqayyo haati manaa kee ilma hin deessi jedhee isatti dubbatee turetti Saaraan ulfooftee ilma dhiiraallee hin deessee jedha. Haalelooyaa. Saaraan ulfooftee ilma dhiiraallee hin deessee jedha. Haalelooyaa. Waaqi maseena waggaa 90 haadha daa'imaa tolche. Maqaan isaa inni El-Shaadaayiidha waan ta'eef. Waaqi Waaqa gaariidha. Waaqi Waaqa dansaadha. Waan kakuu galee yeroo isaatti raawwata. Waan turu fakkaata. Waggaa 25 Abrahaamiif Saaraaf. Garuu namni isa dursuu danda'u hin jiru. Inni yeroo isaatti waan hundaa bareecha. Inni yeroo isaatti waan hundaa miidhessa. Inni yeroo isaatti waan keeti miidhessa. Haalelooyaa. Inni yennaa hundaa sirriidha. Inni yennaa hundaa dogongoran qabu. Inni yennaa hundaa beekaadha. Abrahaamiif Saaraallee seenaan isaanii hin jijjiirame. Yeroo isaan itti abdii kutatanitti Waaqi seenaa jijjiire. Warra gammadaa, warra kolfaa, warra faarfannaa isaan tolche. Haalelooyaa. Haalelooyaa. Waaqi maqaan isaa El-Shaadaayiidha waan ta'eef Waaqa El-Shaadaay ta'e kanaaf galanni ulfinni kabajiif olaantummaan baraa hamma bara baraatti isaaf haa baay'atuuti. Akkuma dubbate san Waaqi waan dubbate hundumaa Abrahaamiif dhaloota isaa hundaaf raawwate. Ammallee immoo raawwatisa jira. Maaf jennaan kakuun inni gaafa san isaaniif gale kakuu bara baraati waan ta'eef, kakuu bara baraa isaaniif gale waan ta'eef gaafa sillee raawwate hagadhaallee raawwataa ture. Amma achillee immoo hin raawwataaf. Waaqi afaan lama qabu, Waaqi afaan tokko qaba. Kanaaf waariyoollee akkas jedhee faarfate. Amanamaa Waaqi amanamaa hin jiru akka namaa hin qabu jecha lama. Nami kakuu walii galee ardhi jaaree borimmoo hin diigaa. Kakuun Waaqinaa galee sunimmoo tadhiigaa jedhe. Haalelooyaa. Waaqi afaan lama qabu, Waaqi afaan tokko qaba, jecha tokko qaba. Kakuu inni si kakate san si muummessa. Waaqi akka namaan jiru nami hadha kakate, nami hadha kana si tolcha jedhee borummoo hin qabu sin jedha. Fuula sitti jirjiira, dudda sitti gala. Waaqi immoo dudda sitti hin galu, fuula sitti hin jirjiru. Waan si dubbate san si raawwata. Ameen jedhi maqaa gooftaa Yesuusitiin. Haalelooyaa. Waaqi waan dubbate san Abrahaamiif raawwate, dhaloota isaatiif raawwate, dhalli immoo raawwatisa jira. Afaan lama qabu. Waaqi waan dubbate sana dhalli raawwata jira. Yisaaq ilma dhiiraa argatan. Yisaaqillee Yaaqoobiif Eesaawu. Yaaqoobillee ijoollee 12. Akkas jedhaa itti fufa. Saba baay'ee, saba dureeyyii, saba sodaatamoo ta'an. Mootonni gurguddoon akka Daawitii ka'an, akka Salomoonii ka'an. Uummanni Israa'el ardha addunyaa kanarratti karaa baay'een dursiisa jira. Saba baay'eef eebbate aneeran, eebbate isa jiran. Eebbi kun eessaa dhufe? Gaafan geddaa Waaqi Abrahaam ansi eebbisa, dhaloota keeti eebbisa, saba keeti eebbisa, sanyii keeti eebbisa, isiniin immoo addunyaa maraa eebbisa jedha. Abrahaam Yisaaqi uumate, Yisaaqi immoo Yaaqoob uumate. Waaqi immoo Yaaqoob maqaa isaa Israa'el jedhee maqaa baase. Israa'el yookaan Yaaqoob ijoollee 12 godhate. Ijoolleen 12 immoo akkasiin horanee lafa kana guutane. Uummanni Israa'el hadha addunyaa kanarratti karaa baay'een dursiisa jira. Saba baay'eef eebbate aneeran ta'iisa jiran. Biyyoota adda addaa jiraatan keessatti beekumsaan, qabeenyaan, dandeettii waan haaraa kalaqiisaatiin, humna waraanaatiin kan isaan hin qixxaatu hin jiru. Biyya United States Ameerikaatti daldala gurguddaa kan qabatan isaan warra Jiwushiiti, warra Ayihudiiti, warra Israa'eliiti. Bakka qorannaa adda addaa kan jiran, waan haaraa addunyaa irratti kalaquun kan beeksisan isaani. Badhaasa Noobeelii adda addaa yeroo baay'ee kan fudhatan, kan fudhatisa jiran Israa'eloota. Biyyi Israa'el erga deebitee akka biyyaatti hundeeffamte waggaa 68 qofa. Garuu waggoota kanneen keessa qofa dinagdee cimaa ijaaraneerani. Sammuu qabanuun dandeettii Waaqa isaanii kenneen
qabeenya uumamaa muraasa qaban itti fayyadama isaa midhaassanee ifirraa hafanee warra biyyoota ollaa duudii soora nuti aneeran. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahoo ji'a tare kana gara Itoophiyaa dhufee ture. Paarlaamaa Itoophiyaa dura dhaabate haasawaa tolche keessaa akkas jedhe nuti jedhe gaafa gara lafa keenyaa dhufnu gaafa addee dheeramne waaqi wanta nu qabee gara biyya keenyaa nu fidu bara 1948 tti hundoofte Israa'el gaafa san jedhe latti gammoojjii jedhe lafti keenya bishaan hin qabdu jedhe lafa gammoojjii duwwaa dhufne lafa onaatii dhufne jedha adda garuu jedha yoo san bishaan hin qabnu turre adda garuu bishaan itti fayyadama isaa miidheessine jedha innoveeshiniif inventionii adda addaa fayyadamnee ifirraa hafee bishaan keenna ollaa duudiif ta'e jira biyyoota ollaalleef bishaan kenninaa jedhama haalelooyya kun maaf jennaan sammuu waaqi eebbise waaqi sammuu bane haalelooyya kas jedhee muummichi ministeeraa paarlaamaa Itoophiyaa dura dhaabatee haasa'e. Loon kenna jedhe addunyaa irratti liitira baay'ee aannan liitira baay'ee kennisaan beekamanu jedhe loon warra Dachi yookaan Hoolaanditi moti jedhe loon warra Faransaayiti moti jedhe loon warra Israa'eliiti sa'ootaan warra biyya keenyaati jedhe haalelooyya kun maaf jennaan waaqatti eebbise sammuu isaanii eebbise teknooloojii adda addaatiin eebbise saayinsiidhaan isaan teknooloojii adda addaatiin addunyaa dursisaa jiran. Humna waraanaa cimaa kan addunyaatti beekamaa ta'e ijaariisaan diinottaan kallattiin hundaan isaan marsan irraa ifi eeganii sodaatanii adoon ta'in sodaatamanii jiraatisa jiran haalelooyya maafi jennaan waaqi kakuun isaa adhalla isaa waliin jira waan ta'eef kun duudhiin eebba waaqaati akka kitaaba qulqulluun keenya Galaatiyaa boqonnaa 3:14 irratti dubbatutti karaa Yesus Kiristoosiitiin Eebbi Abrahaamii kan warra isatti amane kan warra Yesuusitti dhugeeffatu hundaati jedha. Waaqi maseena waggaa 90 deessise yeroo dullummaa isii itti Saaraaf ilma kenne adhalle inni si jirjiira adhalle inni hin jirjiiramne inni kaleessa Eelshaadayiidha adhalle inni maqaan isaa Eelshaadayiidha borullee haga bara baraatti maqaan isaa Eelshaadayiidha haalelooyya abbaa kee haadha kee obboleessi kee obboleettii tiyya wanni adda maseena sitta ta'eeru maani wanni adda bu'aa si kennuu dideeru maani wanni adda abdii si kutachiiseeru maani ijoollee dhabde waaqinni Eelshaadayiidha daldala keetti gara bade waaqinni Eelshaadayiidha daldala keetti bu'aa dhabe waaqinni Eelshaadayiidha qonna keetti gara bade waaqinni Eelshaadayiidha horii keetti gara bade horuu dide waaqinni Eelshaadayiidha barumsatti si galuu dide Sirakkise waaqinni Eelshaadayiidha barattee hojii dhabde waaqinni Eelshaadayiidha mindaa keetti si jiraachisuu dide waaqinni Eelshaadayiidha jireenyaatu sitti ulfaate waaqinni Eelshaadayiidha oduu gammadaa sagalee misraachoo siif qaba nama barri kun bara waaqitti si yaadatu bara itti wanni keeti kan maseene sun kan bu'aa dhabe sun itti bu'aa kennuu jalqabu bara seenaan keeti itti jirjiramuu jalqabu waaqi Abrahaamiif Saaraaf waan lama jedhee sadaffaarratti kakuu galeef siinis adha akkasiin jedha obboleessa akkasiin jedha obboleetti akkasiin jedha abbaakii akkasiin jedha haadhikii tokkoffaa balleessaa kan hin qabne ita'i cubbuurraa fagaadhu baraketti cubbuurraa fagaadhu hammeennarraa fagaadhu siin jedha cubbuu jibbi qulqullummaa immoo jaalladhu siin jedha cubbuu jibbi qulqullummaa immoo jaalladhu namni akkamitti cubbuurraa fagaatuu danda'a yoo Kiristoositti amane yoo Kiristoos qabaate cubbuu hundaa keessa dhiiga isaatiin ifi qulqulleessee qulqullooma maaf jennaan cubbuurratti aangoo kan qabu Yesus abaarsarratti aangoo kan qabu Yesus hojii seexanaa kamirrattuu aangoo kan qabu Yesus kanaafuu namni Yesus qabu hafuurri qulqulluun keessa isaa jiraata hafuurri qulqulluun keessa isaa jiraatu sun immoo akka inni cubbuurraa fagaatee jiraatu akka qulqullummaan jiraatu isa dandeessisa kan namni Kiristoos hin qabne hadha ergaa tana sitti hima dhageette kun abbaa haadha obboleessa obboleetti Kiristoos malee jireenyi hin jiru Kiristoos malee hafuurri qulqulluu dhaggatis hin jiru Kiristoos malee immoo qulqullummaan danda'anii jiraatis hin jiru kanaafuu tokkoffaarratti balleessaa kan hin qabne ta'e jedheen barakeetti cubbuurraa fagaadhu jedheen hammeennarraa fagaadhu jedheen cubbuu jibbi jedheen qulqullummaa immoo jaalladhu jedheen kana siin jedhe Waaqayyo kanaafuu cubbuurraa fagaadhu lammaffaa akkas siin jedha Waaqi fuula kiyya dura deddeebi'i siin jedha tokkoffaarratti cubbuurraa fagaadhu lammaffaarratti immoo fuula kiyya dura deddeebi'i siin jedha fuula kiyya duraa hin deemin siin jedha haalli tolus toluu baatus manuma kiyya keessa jiraadhu siin jedha hamma guyyaa ansiif murteessetti obsadhu jedha obsaan aannan goromsaa dhugaa akkuma jedhamu kaan guyyaa Waaqayyo nuuf murteesse beekuuf qulqullummaan jiraachaa obsaan eeggachuun gara eebba Waaqayyo nuuf kenne san nyaachuutti nu geessa gara eebba Waaqi siif qopheesse san nyaachuutti si geessa obsuun jechuudha fuula Waaqaa dura deddeebi'uun
cubburraa fagaattee qulqullummaan jiraattee fuula isaa dura deddeebitee jennaan immoo barri ati seenaan kiyyaa jijjiirame kan durii siin dedhame hansi faarsa halkaniif guyyaa galatoomii waaqa kiyyaa jettee itti waaqaaf waaqa El-Shaadaayiidhaaf faarsitu bara kana haaleluyyaa. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoositiin ammaan siif kadhadha ameennaaf ta'eera jedhi fudhadhu. Wanni maseena sitta ta'eeru wanni bu'aa sii kennuu dideeru wanni gara sitta badeeru wanni abdii si kutachiiseeru maqaa Yesus gooftaatiin amma bu'aa sii kennuu haa jalqabu. Amma bu'aa sii kennuu haa jalqabu maqaa gooftaa Yesus Kiristoositiin. Yisihaaqiin eebbifame qabeenyaan eebbifame beekumsaan eebbifame akkuma Abrahaamiif sanyiin isaa ifirra taranii addunyaaf eebbate'an bara keetti waaqi maatii keetiif warra keetiif saba keetiif ormaafis nama eebbaa si tolchuuti. Akkamti an jedhin waaqi yoo jalqabu ani El-Shaadaayiidha jedhee Abrahaamiif jalqabe. Abrahaami dulloommateera saaraallee ijoollee godhatuun dandeettu turte. Addeessanti umrii san keessa jiranuun waaqi ani El-Shaadaayiidha jedhee kakuu guddoo galeef waaqi sun hadhallee hin jijjiiramne boruullee hin jijjiiramu bara baraan inni kaanuma. Kanaafuu akkamti an jedhin waaqi yoo jalqabu El-Shaadaayi waan ta'e ifitti amanee jalqaba. Waaqi waan ati harkaa qabdu laalee adoon ta'een ifitti amanee siin jedha. Waaqi ati waaqeffattu waaqa waan hundaa danda'u ulfinniif kabaji guddummaallee isaaf haa ta'uuti. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoositiin jireenya keetiin eebbifame daldala keetiin eebbifame qonna keetiin eebbifame horata keetiin eebbifame tajaajila keetiin eebbifame kan baratu barumsa isaatiin haa eebbifamu mindaan keeti haa eebbifame haa ta'u. Wanni ati qabdu wanni ati dhaggattu hundinuu maqaa Yesus Kiristoositiin ka eebba haa ta'uuti. Nama Yesus Kiristoos hin beekneef immoo oduu gammadaa qabaaf dhageetteetta. Gooftaan Yesus Kiristoos si jaalata si fayyisuu barbaada dukkana keessaa gara ifaa du'a jalaa gara jireenyaa si fiduu barbaada. Kanaafuu gara kiyya koo'isiin jedha gara kiyya yoo dhufte jireenya bara baraa dhaggatta lafa kanarralleetti jireenya eebbaa jireenya gammadaa jiraata siin jedha. Kanaafuu abbaa kiyya haadhi kiyya obboleessi kiyya obboleettiitiin ka gooftaa kana hin beekin gara gooftaa kanaa koottu gara gooftaa kanaa koottu. Ati gooftaa naaf ta'e jedhin ati fayyisaa naaf ta'e jedhin ati qorsa naaf ta'e jedhin cubbuu kiyya naaf araarami jedhin maqaa kiyya galmee jireenyaa irratti naaf barreessi jedhin akkas jedhin yoo san immoo jireenya bara baraa inni siif kenna si fayyisa si eebbisa haaleluyyaa. Maqaan waaqaa haa eebbifame haa ta'uuti. Kana ergaan addaan siif qabu. Waaqi si jaalata gooftaan si jaalata. Kana jettee jennaan gara waldaa kiristiyaanaa wangeela dhugaa lallabanuu deemi isaanitti makami isaan walii wangeela dhaga'i baradhu faarfadhu waaqeffadhu bara eebbaa jireenya eebbaa immoo jiraadhu siin jedha maqaa gooftaa Yesus Kiristoos. El-Shaadaayi